Nageenyi keenya kan jaalalaa bakka hojjetanitti isin haa ga'u. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan irra yeroodhaan akka isin bira ga'uuf subscribe godhu hin dagatinaa. Nu jabeessuudhaaf ammoo like, comment, share godhaa gamanumaan gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsinaa. Ayyee akkam jirtu nagumaa Daandii Lemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessan nuuf ibsaatii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya wajjin wal bara. Tole maqaan kiyyaa Jaalambisaa Seenaatii Baha Oromiyaa ajajaa zoonii ba'a. Ayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Jaalambisaa Seenaa. Mee Baha Oromiyaa keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa maal fakkaata? Tole sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa godina kana keessatti babal'achaa jira. Yeroo amma duraatiif gartee xiqqoo haalota rakkoo adda addaa kanii keessoon diinni dalagurraa kan ka'e babal'achuu hin dandeenye ture. Amma immoo haalaan babal'atee jira. Naannolee gartee silaa godina kanaa iddoo garagaraa keessa socho'u jira. Ba'aa fi hanga irratti illee gartee socho'u jira. Haalaan bareedaadha. Mishaachuu barbaadeeti injifannoodha. Ayyee gaamee waraanni PPF dabballoonni sirnichaa afaan faajjii uummata Oromoo Baha Oromiyaa keessatti uumanii turaniin absoon lafa qabachuu dadhabuu isinuu kaastanii jirtu. Isin akkamiin uummata gidduu socho'uu dandeessan? Tole uummanni kun uummata keenyaa, uummata keessaa dhalanne, uummanni kun diinarra gartee waraana kana beekaa, waraana kana jaalataa, inni dadhabatee malee gartee rakkoo diinatti hammaate malee uummanni kun waan gartee waraana kanarra jaarsu qabu. Sabuma saniin gartee jaarmee jaba itika diinni baasuu hin dandeenye lafa kana keessa jaarree saniin humna keenya kana rakkoo diinni uumusan guutuma guutti injifannee humna kana sadarkaa har'a gartee uummanni Oromoo guutuun dhabee sadarkaa addunyaan beektirra hin geenye kanumaan egaa jaarmee jabinaa silaa hawaasa keenyaatii fi gama keenyaan uumameen. Lola dhiyeenya kana zoonii Bahaa keessatti geggeeffamaa tureen bu'aa akkamii waraanni bilisummaa Oromoo buufate keessaa'uu gama lafa qabannaa fi hawaasaan wal baruun wal qabsiise? Tole injifannoo guddaa bu'aa guddaa haalaan argatee jira. Uummata keenyas dammeessee lafoota kana keessatti gartee humnaan diinni sochee waa balleessaa ture lafa kana hunda keessatti gartee qulqulleessuudhaan injifannoo guddaa argatee jira. Meeshota waraanaa garaagaraa booji'uudhaan ajajoota isaanii gurguddoo humna federaalarraa ajajaa 100 fi akkasumatti immoo ajajaa 11 dabalatee humna addaa immoo ajajaa aanaa federeetitti gaafatamaa kan ture namoota maqaan isaanii ammaanuu hin barree ajajaa kana dhabamsiisuu danda'ee jira. Haaluma kanaan torbannan kana keessa iddoo garagaraa goda asbugamaa jalaa gammoojjii gara soomalitti gaxaan turanitti illee namoota eeggaddachaa hantu gaggeeffameen naannoo karaa araddaa diimaa kookoo dhiibboo gara sirriitti lola gaggeeffameen humna diinaa baay'ee gaaga'uudhaan humna diinaa kun karaa lamaan lola ture. Tokko gara Soomalee eessarra nudhaa ture, gara biraa humna federaalaa, humna addaa, poolisoota meeshaa poolisii galii fi miila isaa dabalatee bobbaa turanii uummata kun hunda cabsee keessaa bahuudhaan hanga nama 100tti gatuudhaan meeshaa garagaraa booji'an injifannoo guddaan keessaa bahee ture. Itti aansuudhaan lolli guyyaa kaleessaa gaggeeffameen guyyaa kaleessaa kana keessatti lafa bal'aa haalaan bal'aa ta'e gartee seera aanaa gidduutti lola gaggeeffameen araddaa odaa bal'arraa kaasee amma reessaa araddaa birraa isaa mataa gaallee dabalatee hanga magaalaa Hooraa, Kenteerii, Laga Arbaa aseen hanga gartee gaara hayyuu hayyuutti lola gaggeeffameen gartee injifannoo guddoo argamsiisee jiraachuu waraana kun haalaan manna kan jalleen baay'ee ba'een sochochaa ture. Haalaan akka ittiin isheen dhaabbachaa turanii injifannoo hanga hin jambe galmeessee jechuu barbaade. Ayyee simannaa fi dammaqiinsi uummataa maal fakkaata bakki isin lolatti geggeessitanii injifannoo akkasii galmeessaa jirtanii fi iddoo birootti? Tole kun akkanumatti ilaallaa tokko hawaasuma keessaa warra gartee diinni dogongorsee fi warra diinummaa wajjin hawaasa wajjin diinummaa dalagantu jira. Warra tokkoon gartee humna diinaa ta'anii yeroo gartee isaan waraana bilisummaa Oromoodhaa adamsuudhaaf harkaanfanetti uummanni keenya baay'inaan ga'ee jaalala waraana kana qabuuf
dura dhaabbachaa ture wajjin illee dura dhaabbachaa turanii akka ummatichi haala qeerroo fi qarreen keenya hawwanii fi manguddoonni keenya haala waraana kana jaalatu akka jabaa bira dhaabbatanii baay'ee nama gammachiisu baay'ee kan irraa gammannee jechuudha. Egaa injifannoolee isin gama siyaasaa fi waraana sirna PP zoonii ba'aa keessa soso'aa jiru irratti argattan akka waliigalaatti maal fakkaata? Tole injifannoon akka waliigalatti hin tarkanne injifannoo waraana Oromooti injifannoo waliigalaa guudaallu akkuma waliigalatti injifannoon keenya gama keenya jira gara fuuldurallee injifannoon kun itti fufaa injifannoon olola baroota dheeraadhaaf waboon hin jiru shaniin namaa shanii akkasitti gartee diinaas caasaa garaagaraa ijaaruudhaan gantoota dhaaba keessaa butamanii gartee isaanii galan ijaarrachuudhaan warra durii maqaa qabsaa'aa qaban kaarra gartee gantoota kan ijaarrachuudhaan qabuu dhabamsiifnee badanii jiru je'ee injifannoo kijibaa kaleessa labsachaa ture hunda fashalsee injifannoo boonsaa waliigalaa kan waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee adda adda irratti harkachaa jiru waraanni baaquu harkachuu isaati injifannoo waliigalaa isa kana fakkaata. Mootummaan faashistii PP kun iddoo sanatti loltoota guuruun sochii keessan daangessuuf hojjechaa jira. Haala kana akkamiin ilaalta? Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayoof bahe inni iyyuu waraanni kuni waraana gartee heddumina waraana mootummaatiin daanga osoo hin taane waraana daangaan isaa gartee uummata Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboomsuuf waraanni gartee akeekaa fi kaayoo uummata fi bilisoomsee gartee Oromiyaa walaboomsuudhaaf qabsaa'u humna waraanaa baay'inaan miti kumaatama yoo lafa kana guureewu hin daanga'u jechuudha. Kanaaf kuni waa waraana kan daangeessaa miti jeetiin gabaabumatti siisuu barbaada. Ayyee dhaamsi isin ilmaan Oromoo ba'aa Oromiyaa fi sabboontota isin gajjabeessuuf hojjechaa jiraniif qabdan akkasumas dhaamsa bara haaraa ilaalchisee qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Tole dhaamsi nuti akka waliigalatti qabnu hawaasa keenyaaf qeerroo fi gartee haadha keenyaaf qabnu akka waliigalatti uummanni keenya yeroo ammaa yeroo diinni gartee waggoota dhibbaan dura yookaan waggaa 550 Oromoo bitaas ta'e agartee maqaa jijjiiramaatiin isarratti deebi'uudhaaf halkanii guyyaa tattaafachaa jiru. Ammas gartee injifannoo hawaasa qeerroon keenya harkate jechuudhaan gartee aangoo kanatti deebi'ee sadarkaa humna waraanaatiin dhabamsiifnee uummata kanaa wartu jiru duula millikaarawaa sadarkaa bananii deeman kanatti uummanni keenya biitaa waraanni keenya argamutti bakka humni waboodhaa argamutti deeggarsa isaanii dhaabbata itti fufuu qabu nu jajjabeessuu qabu waraana keessumachuu qabu iddoo gartee garagara lafti warri nurraa foolleen nutti gartee dhiyaatanii waraana kana babal'isuu keessatti jajjabeessuu keessatti baay'ee dhaamuu barbaadaa fi isuma kana ani irra dhaamuu barbaadu diina gartee keessaa hawaasa keessatti ijaarame hanga gamatti hanga baarratti ijaarame hundaa'u gartee warroota silaa gorfamanii garee fi deebisuu barbaadu gorsanii qeerroon keenya qarreen keenya ifitti beeffachuun diina jalaa qabanii warroota gartee biduu waraana bilisummaa Oromooti kanneen qulqulleessuudhaan akka Oromiyaa walaboomtee fi bilisummaa fi harkurratti humna kana wajjin dhaabbatanii akka fuulduratti tarkaanfatanii dhaamaa jechuudha. Kaan immoo dhaamsa bara haaraa amajjii 2022 waraanni bilisummaa Oromoo akka nama kabajaa tokko bara haaraa addunyaa jeetii lammaffaa bara dhaloota waraana bilisummaa Oromooti. Sanii fi baroota dhaloota irratti gartee hattee diina guddoo cabsuudhaan sadarkaa kana ga'ee amajjiin kun bara baraan kabajamaa baga amajjii kana waliin geenye ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiraniif akkasumatti gartee qondaalota dhaabaa hasoonii adda addaa jiraniif akkasumatti miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaa diina isaatiin wal qabee diina isaa ajjeesee ijoollee wareegamaa jiru kanaan hundaanuu baga bara kanaan nu geenye jedhanii uummata keenyaanillee baga bara haaraa kana waliin geenye baga ayyaana guddicha guyyaa waboodhaa kana waliin geenye jedhanii jechuudha. Ayyee ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Jaal Ambisaa Seenaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa keessatti gochaa jiru ilaalchisuun dhiyaattanii yaada qabdan uummata Oromoo bal'aaf waan qooddaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota arraata biyyoolessa Oromiyaan guddoo isin galateeffannaa horaa bulaa deebana. Galatoomaan injifannoo uummata Oromooti horaa bulaa.
miseensonni wabu waraanni bilisummaa Oromoo Kaasawwatiin biyya abaabu Oromiyaati akeekni tokkichi qabnu hin guutamamnu biyyaaf tollee lubbuu leedamnu